Godina Harargee Aanaa Gumbii Bordoddee keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen waraanni mootummaa hedduun du'uun dhagahame. Wallaggaa Bahaa Ona Jimmaa Arjooti dargaggoo sadii haala suukkaneessaa ta'een loltoonni mootummaa ajjeesuun dhagahame. Namootni jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annoo poolisii jala jiran 9 wabiin akka gadhiifaman mana murtii olaanaa federaalaa murteesse. Harka fuunee shamaa hordoftoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo kanaa fi kan fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nufaan duraan affeerraa keenya. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isin jecha laayik sheer gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya irraatti isin dabarsina. Godina Harargee Aanaa Gumbii Bordoddee keessatti walitti bu'iinsa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen waraanni mootummaa hedduun du'uun dhagahame. Waxabajjii 17 bara 2024 godina Harargee Aanaa Gumbii Bordoddee Araddaa Caayaa Laga Hooloo jedhamutti walitti bu'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti godhameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa irraa 4 ajjeesee hedduu isaanii madeessuun dhagahame. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Bobbaa Irbuu Shinnigaa targaaffii leellisaa giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar Aanaa Kuyyuu keessatti fudhateen waraana mootummaa 116 yoo ajjeesu 143 immoo madeessuun dhagahame. Reeffa waraana kanaa dirqamaan mootummaan uummata guursise jechuun kan dubbatan jiraattonni warra madaa'e immoo hospitaala Kuyyuu Kochee keessatti akka wal'aanamaa jiran dubbatan jiraattonni naannichaa. Wallaggaa Bahaa Ona Jimmaa Arjooti dargaggoo sadii haala suukkaneessaa ta'een loltoonni mootummaa ajjeesuun dhagahame. Uummata Oromoo lafarraa duguugee fixuuf waraana isaa bobbaasee jiraattota haala suukkaneessaa ta'een ajjeesaa kan jiru waraanni mootummaa Itoophiyaa diina Wallaggaa Bahaa Ona Jimmaa Arjooti dargaggoo sadii ajjeesuun ibsame. Gaafa waxabajjii 14 bara 2024 Ona Jimmaa Arjoo ganda Meettaa jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Gaarummaa Qaanaa jedhamu hidhuun ganda Badhaasaa Dheessaa irraa immoo dargaggoo Moosisaa Abbabaa kan jedhamu qabuun waajjira poolisii Onichaatti dararaa hamaa irraan gahaa turaniiru. Nuunuu Qumbaa ganda Dallaatti irraa immoo dargaggoo maqaan isaa Aadam Guutuu jedhamu qabanii dargaggoota kanatti dabaluun reebicha hamaa erga irraa raawwatanii booda halkan tokko qofa bulchanii Ona Jimmaa Arjoo ganda Badhaasaa Dheessisaa jedhamutti waxabajjii 15 bara 2024 sadeen isaanii bakka tokko ajjeesan jechuun jiraattonni dubbatan. Onichatti murannoon bilisiginnaa yakkoota gara jabinaa adda addaa guyyuma guyyaan raawwachaa akka jiran jiraattonni dubbatan. Namootni jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annoo poolisii jala jiran 9 wabiin akka gadhiifaman mana murtii olaanaa federaalaa murteesse. Jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annoo jala oolfamanii beellama mana murtii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhaman hoogganaa paartii Izaappaa Zinaabuu Abarraa fi namoota galmee isaanii jalatti himataman 9 manni murtii olaanaa federaalaa har'a wabii mallaqa akka ba'an murteessuu isaa abukaatoon isaanii obbo Salamoon Gizaany himaniiru. Labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti labsame kan yeroo ammaa irraa dhume jeequmsa kakaasuun shakkamanii to'annoo jala oolfaman himatamtoonni kunniin mana murtii federaalaa dhaddacha Araadaatti dhiyaachuun beellama guyyaa 12 poolisiin irratti gaafate. Beellama guyyaa 12 poolisiin irratti gaafate mormuun abukaatoon isaanii na gaafatuun mirga wabii isaanii eegameef jedhan obbo Salamoon. Haala kanaanis namoonni 5 tokkoon isaanii mallaqa qarshii 34 isaanii immoo mallaqa qarshii 20 wabii qabsiisuudhaan akka gadhiifaman murtaa'e jechuun himan obbo Salamoon. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo keenya guyyaa irraa kan xumurree jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deemutti nagaan turaa isin jecha namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa ta'a akkasuma laayik sheer gochuun jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma.